Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Caccar Miidiyaa Niitwork bakka jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha qophii addaa takka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophiin keenya irraatis gaa keessummaa jabaa tokko qabannee isinii dhufne innis Muzayyan Awwal Shiyatan jedhama. Egaa har'a wanni irraa haasa'uu deemnu informeeshinaa jajjabaa qabxiilee hedduu qabnee kan waliin mari'annu ta'a. Agaruma sagantaa keenyatti kan waan turtan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Mee durarratti Muzayyan baga nagaan dhuftee gara Caccar Miidiyaatis akkasumas baga rabbiin nagayaan biyyatti si galchee ammallee nagayaan biyya ta'e lammaffaa Saawud Arabiyaatti si deebisee jechuu barbaada. Ayyee seeneen aferoo kaasaniif galatoomadha warra Caccar Miidiyaati. Biyyallee dhahinee waa hedduu garree asitti deemine rabbiif galannaa ga'u galatoomaa isiniin jenna. Ayyee ulfaadhu gaa baga nagaan dhufte mee amna baay'ee deemte asirraa karaa Yemaniin Somaaliyaa keessa biyyatti galanii deebi'uun haalaan ulfaataadha. Mee karaan akkam ture? Karaan yeroo isaan waa hedduullee nutti hin jabaanne garuu asirraa achirraa dhufuu jabaataa garuu alhamdulillah injifannee jirra waa meeqa keessa dabarree garuu rabbiif galannaa ga'u irra aannee jirra. Magaalaan akka manaa bayan namaan taatu jedhanii garuu irra aannee jirra maan jettu bareedaa itti milkooyne jirra. Baga rabbiin irra se'aansee baga rabbiin si milkeessee waan takka itti lafaanii waan lafaan san milkaa'uun hedduu takka bareedudha. Baga rabbi si gammachiisee congratulations jechuu barbaadna. Dhugaa hedduu takka si gammadeen akka nam tokkotti. Hiriyoonni fayyadamaan Oromoo hundi hedduu si gammadanii hordoftoonni Caccar Miidiyaa yeroo baay'ee yeroo nanii suuraa ta'e gadhiisuu rabbi haa milkeessuu jedhanii du'aayee hedduu si godhanii daawwattoonni keenyas har'a gammachuu tanan waliin qooddatan isaanis mee ati asirraa deemtee Yemaniin biyya galtee biyyatti qormaata baay'eetu si mudate. Qormaata sanallee alhamdulillah rabbiif galannee haa ga'u keessa dabartee jirta. Mee biyya teenya sun akkamitti turte? Mee qormaanni sun maal fa'aa si mudate? Haala akkamiin keessa dabarte? Mee qormaata biyyatti biiroolee yeroo hedduu itti deddeebi'aa turte. Ji'a 5 guutuu biyya turte. Mee odeeffannoo kanaatti irratti? Ani yeroo saniif waan guyyaa 15 caala keessatti deebi'eetan asii ka'ee garuu hedduu gaafataa ture hedduu ijoollee hedduu qorataa ture warra deemee deebi'es gaafataa ture garuu warri deemee deebi'elleen rakkoo akkanaatiin nama mudataa waan akkanaatiin nama mudataa jedhanii waan tokkollee waan naaf himan hin qabanii rakkoon qabu jedhaniituma isaan kalaas gabaabsaniituma naaf himanii. Ani garuu akkuma isaan gabaabsanii naaf himan isaan seetiin guyyuma 15 keessatti deebi'ee asirraa ka'ee akkan deemen garuu alhamdulillah dadhabbii tokko malee guyyaa 15 keessatti dirree dhawaa keessarraa ka'eeti akkanatti ga'eenis hin dhaabbannee Finfinnee ga'ee yeruma san kara biiroodhaa goree osoo maatittis hin dhaqeen biiroo dhaqee waa hunda sirreeffadheetin san booda maatii bira gaajee yaade. Hoggam biiroo dhaqoo je'oo san booda maal anumaa waan tokko takkaa wanni tokko na dhukkubeen beeknee fayyaan qabaa warri biiroodhaa sun hedduu tokko kalaas hin beeku waan hin taane naan jedhanii kalaas yeroo saniif na teessisanii ji'a 3 taa'uu qabda naan jedhanii. Biirootti illee yeroo hedduu deddeebi'ee akkami ji'a 3 na teessiftanii maalillee jechaanii ture kalaas waan si goonu hin qabnu ji'a 3 kana ture jedhanii hangaruu kan isaan jiran sanis ittuma dhiisatuman deemee maatii ishee olaalee biyya keessa hagan deddeeme. Deebi'ee biyyi teenya tunis waa nama teessistuu yoo wanni neetworkii baasee deebitee jirta ayyee itti fufi. Akkasitti ji'a 3 san taa'ee eegee ammas biiroo bifa haaraatti itti deebi'ee hojjechiifadhee waan itti karoorsisan waa hunda fixadhee waan isaan sirreeffadhee itti milkaa'ee akkasitti dhufe. Wanni obboleeyyan keenya dhaamuu barbaadu
warreen kaganaa deemuu barbaadus kaganaa dhufuu deemus karoora qabus sammuu namaatiin deemu osoo hin taane yaada karoora mataa ifiti yoo deeme hedduu takka gaariidha. Kanan dhaamaa kana buleeyyan kiyya. Mee amma namoonni tokko warri amma dura biyya tana dhufee qabamee gale tara takka lama sadii qabamee galeefaa jira. Carraa amma argame kanarratti fayyadamuudhaaf warri yeroo takka qabamee lama qabamee biyya galee deebuu baatu jira. Mee informeeshina waa'ee kanaa waan quba qabdurraa namni basmaa godhe biyya tana deebuu danda'a. Amma yeroo takka as gubbatti agarru namoonni tokko basmaan tokko waggaa 5 ol namni yeroo takka basmaa qabu waggaa 5 ol yoo dabre ni dhufaa jedhanii waan akkanaafaa dubbatama. Mee ati waa'ee kanarraa obboloota feetiif warra ganaa biyya galee deebuu barbaaduuf maal laafta? Mee waa'ee informeeshina waa'ee kana. Waan gama kana gara kanatti illeen haga nama lamaa takka argin ture tokko yeroo namni basmaa godhanii jira san garuu waggaa 10 dura godhee ture basmaadha. Basmaa lachuu waggaa 10 dura godhee ture. Akka dhufeen garuu if duuba deebisan kan yeroo lama godhe san. Garuu yeroo lama godhe san deebisanii warri yeroo takka basmaa godhee waggaa 8 dura hadufe argeetin jiranillee ni suni garuu ni dabre ka yeroo takkaa suni wanni bisa laala maqaa itti yeroo duraa basmaa godhe san. Osoon dogoggore maqaa saniin deebi'uu danda'a. Saniin ni dabarsanii garuu warreen yeroo lama basmaa godhe dabruu hin danda'u sana kan duuba deebisan garuu argeetin jira ijatti jaanan. Namni basmaa lama qabu odeeffannoo madurallee kana amtetti nama basmaa laman qaba jee ka dhufee jiddaan yala deebi'ee jira jette. Warri basmaa lamaa hin danda'amu jechuu amma jala murree. Jala muree warri basmaa lamaa kan kuba jala muranii hin danda'amu wallaahi bilaash horii fi baasu mucaa gurbaan sun hedduu takka ittillee boo'ee maal jee akkanatti ni didanii waan takka waan si goonuu hin qabnu nama basmaa yeroo lama godhe nuti hin dabarsinu odoo yeroo tokko ta'ee dabarsuu dandeenya garuu yeroo lama kana hin deebitu jedhanii akkasitti duuba deebisan jechuudha. Namoonni basmaa yeroo takka godhe ni dabarsan. Basmaan takka waggaa 5 ol taanaan ni dabra jechuudha. Sanuu ka waggaa 5 4 artee warri ama namoonni tokko warri waggaa 3 maaliif hin jaa hatta warrumti biirootu yeroo ammaan tanaa kana waggaa 5 miti kama waggaa 8 basmaa godhe 9 ega duraan qabamee gale waggaa 8 maal jee waggaa meeqa ture kanaawu qabdii birrii 50 sunuuf keessu malee sinoofnu jechaa ni jiran jechuudha. Namoota hedduun arge warreen gartee isaan akkas jedhanii warroonni biiroodha dhoowwaa jiranii jira jechuudha. Kanaafuu warri basmaa lama qabdan hin deebinaa ka basmaa tokko carraa kan mokoradhaa jechuun ni barbaada jechuudha. Mee daawwattoota keenyan sagantaa keenyas yeroo nama jarjara waan ta'eef atillee nama dhuftee dadhabbii qabda. Saniifuu yeroo biraa deebinee odeeffannoo waan uummata keenya biraan ga'uu barbaachisu hundaa uummata keenya biraan geenya. Dhumarratti daawwattoota carcar miidiyaatiin carraa bareedaa amma kana warratti fayyadamuu barbaaduuf maal laama? Wallaahi biyya namaa tana keessatti hedduu takka biyya tanatti namoonni keenya ni miidhama yeroo qabames maneedhaati hin galuu garuu yoo qabames yoo galee deebuunsa waan hin oolle waan ta'eef jecha osoo yoo basmaan qabaannee asumarraa deemanii karaa sirreeffatanii karaa seerarratti deebi'anii hin jaanan garuu obboloota keenya hundaanuu hedduu takka carraan kun laman deebi'uu nama dabruu danda'a garuu asirraa achoon akka asootii miti achoo hedduu dadhabinallee waan hin qabu garuu dilas an akka mataa kiyyatii hedduu dadhabinan agarree garuu biyya keessa as boonti koolfaata maleedha asirraa achoo carraa kan odoo mokkoratanii jaan obboleeyyan keenya yeroo paasapoora waan gartee sirratu qabu kana sirreeffatanii sila as keessatti sirreeffatanii waan sirratu kana deebi'anii barbaadu sila. Paasapoora jechuun biyya teenyatti hin bahu jechuudha dafee namaa. Dafee namaaf hin bahu garuu karaa dallaalatiin isin kanamaa bahu kana hedduu takka garuu nama tursiisaa waan saanaaf hin galle waraqaa dhalootaa fi dijanii waraqaa dhalootaa san geeffattes shaabban ishiidhaa irra jiru sirrii miti jedhanii shaabbaa isaanumaatti siidhaa as garagalee isaanumaatu warri biroo gadi geesse sirrii miti sirreeffadhu siin jedhanii haga ji'a 7 8 takka tursiisan namarraa sanumaanuu dafee namaaf hin bahu.
asitti yoo baafattee baasaboora kee qopheeffattee asirraa deemte achitti wanni si dhoowwata kan jiru dabruu dandeessa. Ammas wanni dhaamuu barbaadu akkanumatti biyyatti gallee fiizallee hojjechiifannaa osoo hin taane yoo dandayame fiizaa asitti hojjechiifatee yookaan araba amanu gartee nama amanu bira kaayyatee nama amanuun hojjechiifatee yoo deeme gaariidha. Galeetuun hojjechiifadha yoo jee waa hedduu nama qunnama biyya teenya sanitti asirraa miilan laffaanii deemanii boodachitti rakkaturraa asumatti waan sirreeffatuu qaban sirreeffatanii yoo deeman gaariidha yoo birriifillee ka ta'ullee ta'e. Ayyee ulfaadhu galatoomii waan waamicha keenya dhageessee yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo akkaan qaalii kana keessatti dhuftee yaada uummata keenyaaf hordoftoota Jarjar miidiyaatii fi akkasuma uummata Oromoo bal'aadhaaf warroota hawwii biyya tanatti waraqaa seeraa baafachuu barbaadan odeeffannoo akkaan barbaachisu uummata keenya waan dabarsiteef maqaa daawwattoota Jarjar miidiyaa neetworkiitiin galatoomisii jennaa. Waan naaf hafe jettu yoo qabaatte sarraasii kaninees sagantaa keenya goolamu. Ayyee sinillee galatoomaan oferoo keessanii fi obboleeyyan keenyallee warreen gartee keessan nu gaafataa turaniif asirraa argatuu danda'anii inshaallah homaa takka rakkoon hin jirtu galatoomaan jaa warreen nu gammaddan hundi keessanuu galatoomaan jaa. Ayyee ulfaadhu galatoomii hordoftoota Jarjar miidiyaa neetwork hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Odeeffannoo kana share godhanii obboleeyyan keessan hunda biraan akka geessan abdii guddaa qabna. Aga sagantaa sana fakkaatu tabiraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuu jiraadha. Nagaan oolaa.